Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan dansa waan isin cinqu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kallattii YouTube kiyya keessa seentanii subscribe naaf godhaa. Warrummoo channel Idris Tube jala argamtan warri duraan na jala jirtan hedduu isin galateeffadha. Share like waliif godhu wal bira dhaabbadha. Nama wal bira dhaabbateetu kallattii waan ani isin erge akka isin bira qaqqabuuf waan godhu qabdan subscribe qofa godhuudha. Ammaan kallattii kara barnoota kiyyaatti isin dabarsa. Na hordofaa sirriitti na hordofaa isinin jaa hundi keessan waan namni gallakkis yoo hordoftan barnoota gaarii irraa argattanii waa hedduu irraa argattan jechuudha. Maaliif viidiyoo namni gallakkise tokko bira deemuu osoo hin taane amma garuma barumsa kiyyaatti isin dabarsa. Keessattuu ijoolleen na dhibe jettanii koomentii jalatti naa qabdanii fi hedduuntu akka jirtanii hubadha. Waan namni gallakkisu san sirriitti hubadha. Yoo hubattan wanti martuu isiniif galaa jechuudha. Barnaamijli amma isin barsiisuu deemu akkamitti liivii yuutuubii gubbaratti waraabnadha. Isinii galee akkamitti liivii waraabnaa jettanii gabbuufattanii immoo akkaataa itti fayyadamtan isin dhibee jira. Ijoollee hedduutu koomentii jala naa qabe waan ta'eef kallattimaan amma immoo barnaamicha san isin agarsiisaa jechuudha. Osuma hin cinqabne osuma olii gadi hin fiine kallattimaan na hordofaa. Barnaamichis kan irra dibe kana kallattimaan banaa ni qabdan hundi keessanuu. Waan isin dhibe bichaa furmaata isaa asumarratti ilaala. Waaw! Amma YouTube naaf fidee jira, Facebook naaf fidee jira. Kana keessa akkamitti next godhuu barbaade ani Twitter illee barbaadu. YouTube qofa irratti next godha. Na hordofa. Yaa email na gaafatee jira. Email kiyya immoo kana next irraa gootanii rakkoon qabu kan irraa balleessitanii yoo inni akkatti isinii fidee sirriitti na hordofaa. Nama hordofetti furmaata arga waan ta'eef amma email kiyya itti naqaa. Email kana guutuu itti naqxan asirratti guutuu itti naqxan jechuudha. Osoo waa tokko irraan hambifne email YouTube keessanii guutuu itti naqxan. Guutuun isaatu itti naqxanii anamma itti naqee deebi'ee jira. Gubbarratti guutuu itti naqxanii da kanatti nu muree isinii fidaa. Isin yoo inni muree isiniin kennin illee murtanii itti naquu dandeettan. Next gootan jechuudha. Da kanatti next mul'ata waan ta'eef yaa YouTube next ta'ee jira jechuudha. Walirra connection godhee jira. Amma asitti illee next gootan kunoo bakkee amma argitan kanatti next gootan. Gama achaanutti wanti isin dhibu keessa duraan dursoo YouTube irra fi isa walirratti connection godhuun namoonni wallaaltan hin jiru. Gubbarratti guutuu itti naqxanii walakkatti moqitti matti naqxanii jechuudha. Baay'ee isin dhibu. Gubbarratti emailii keessan guutuu barreessitan jechuudha. Bakkee YouTube emailii isin gaafate sanitti achiin booda immoo maqama keessa maqaa keetii fi abbaa keetii qofa barreessita. Amma next gootee gabaate daan goota. Daaniin gartaa mikunoo daan goota jedhe. Daan eega goote mallattoo amma dheerattee barreeffatu tana isii ijaanii nagartadhee irra sii dibaa kunoo isii kana gisee takkaaf next gaggoota. Next gootee kana ayyalloo irraa goota kallattimaan gara kanatti si fida. Sirriitti na hordofi. Amma eessa tuquu qabda? Mallattoo wifi fakkaatu tana kallattii liivii dabarsuuf mallattoo wifi tana tuqita. Mallattoo wifi eega tuqite kallattimaan immoo liivii isintuni isin amma irra sii dibetuni mallattoo isii namatti as garagalchitu fuula keessi mul'iftu namatti jechuudha. Yookaan ofirraa achi galabattu jechuudha viidiyoo kee. Kallattimaan na hordofi ammallee furmaanni nama hordofuudha. Na wajjin deema waan an godhu bicha raawwadha. Amma eessa tuqee fide waan kana kunoo isima tana tuqee isin tuni viidiyoo barbaachisuuf ta'e isin amma mallattoo namaaf keessaa qabdu tun barbaachiftuudha. Amma ati walumaa galatti bakkee liivii itti seentullee hin jira. Isii dakana tana tuqxa. Isii dakana jirtu tana tuqxa barreeffama kana yoo isii fide. Yoo ati mallattoo wifi yoo ati tuqxe mallattoo kana sii fida kallattimaan darbaa jira jechuun liiviin kiyya amma mallattoo wifi isa yoo ati tuqxe kallattiin sii fida ati immoo barreeffama san ol oofte walakkaa isii aarkiirra jirtu san irratti dhooftaa isii caafirra jirtu san irratti yoo dhoofte liivii takka kallattimaan dabarsita jechuudha. Amma isii kanallee yoo tuqxe viidiyoon kee akkasii bareedu ta'a.
video kee waan barbaade jechuudha wanni adda irratti galchuun jechuun osoo waan gabaabduu isii irratti galchu kana next irraa goota akkanumatti yaa kuno qoxoraa jira leaving kiyya kallattii darbaa jira amma YouTube irratti garuu an namatti mul'adhu sagalee kiyya qofa na dhaga'uu danda'an sagalee kiyya qofa na dhaga'uu danda'an jechuudha warri leave irraa amma eessa tuuta isii kana kan tuqee fi isiin kuni maal fayyaddi iddoo ati teettu sansi wal qixxeessiti jechuudha video kee jechuudha fakkeenya video kee akka YouTube irratti wal fakkaatuuf akka ati yeroo ati live irratti dabarsitu wal fakkaatuuf si fayyaddi amma ani eessa tuqaa video kee akka ati namatti mul'adhuuf eessa tuqa yoo jette mallattoo sadiin kun waa gubbarra jirtu san RCD ba noof kolchi RCD beera kuno isii mallattoo sadiin san gisee takkaaf gaccuqaafta isa kam irratti dhahaa jetta mas keessa isa kam irratti dhahaa jetta sirritti na hordofisaallee si garsiisa awwala kaameraa kanarratti ni dhoofta kaameraa kanarratti hagati giraama aadiyoon kee akka dhagaamuuf aadiyoo irratti next goota biraa baata sirritti na hordofi kan next irraa goota sirritti na hordofi ammallee yaa leaving kiyya ammas darbaa jira gammaatiitiin cufannee garuu waan namatti mul'anne na hordofa akka itti namatti mul'adhu as gubbarra jirti mallattoon sadii bootaan amma irratti ni dibe kana mallattoon sadii jirti mallattoon sadii sun isiisanii gattuuta video isa jedhu kana irratti dhooftaa tam video isa jedhu kana irratti dhooftaa video ega dhoofte immoo mallattoo tana gisee takkaaf gaccuqaaftaa eda'uu tana jechuudha yaa isii tana keessa add ka jettu tana add camera ka jettu tana bira dhayxa yaa isii bira dhayxa kallattimaan ammas kaameraa ta jettu tana gisee takkaaf gaccuqaaftaa kaameraa ka jettu dhooftee yoo jette na hordofi sirritti na hordofi sirritti na hordofi kaameraa yoo gadhoofte mallattoo sadiin san next goota achitti jechuudha mallattoo amma tuqaa itti godhamti yoo tuqaa san agarte raayitii sanitti goota viidiyoon kee kallattimaan amma ofitti asin garagalchineen amma badhee jira narraa garuu liiviin darba ofirraa qabee jira waan ta'eef amma ofitti as garagalchaa sirritti na hordofa mallattoo nama fakkaatu tana gisee takkaaf gadhoofta mallattoo fakkii namaaf keessaa qabdu tana dhiifama shabakan na cabarbaraa jira waan ta'eef shabakaa banee akkana na harkataa na hordofa waanuma gochuu jiru qofa na laala yaa na hordofi kunoo amma naa baateerti kunoo isii irra isinii dibe tana isii tana gisee takkaaf yoo dhooftan viidiyoon ofitti badhee jiru kunoo amma natti as zooree jira nagartanii harka kiyyaa amma argaartanii natti as zooree jira jechuudha kallattimaan kara kiyyaas deebi'ee jira viidiyoon darbaa jira YouTube irratti waan barbaadde haasa'uu dandeetta dhimma kee kan ammoo bal'iftee akka sirritti si bira ga'u yoo barbaadde yaada maraatuu wal dhaggeeffachuudha sirriin na dhaggeeffadha amma kara YouTube galee isin agarsiisa YouTube akkamitti liivii dabarsaa jira YouTube kee keessa seenee isin agarsiisa na hordofa sirritti na hordofa okkowaan yaa obboleeyyan barumsa walirraa qabaachuu waan hedduu dansaadha YouTube kee keessa seenee jira nama YouTube keessa kana subscribe gochuun dagatinaa yaa liivii darbaa jira kallattimaan liivii darbaa jira argitanii jirtanii gadhaa'ee isin lagarsiisuu danda'a kuno viidiyoon kellee anis kuno kreef viidiyoo waraabesan kallattimaan darbee jira jechuudha liivii waraabaa jira haga maatitti liiviin kee irraa hin banne liivii irra jira waan ta'eef isinii galee liivii gubbaa jira waan ta'eef akkatti itti fayyadamaa waliif sheer godha waliif dabarsaa warra hin beekne biraan gahaa itti fayyadamaa isin jedha warri subscribing keessan diqqaa ta'e kallattii kamiinuu fayyadamuu dandeessa YouTube irraa barnoota wal agarsiisanii walirraa barachuun waan jiru waan ta'eef naaf jiraadha kuno kallattimaan dabarsaa jira waan ta'eef liiving kee jechuudha barnaamijni kuni barnaamija hedduu dansaadha hedduu nama gammachiisanidha kuno akkasi galatooma hedduu sin kabaja hedduu sin jaaladha YouTube kiyya subscribe gochuu hin dagatina share like golii gochuu hin dagatina horaa deebanaa jiraadha isin jaaladha ijoollee Oromoo I love you nagatti
bumawe injifanuna wewe wala bumawe Atako